Ispoortii dursan haramaa dursanitti deebisuudhaaf keessaa fi alaanis walitti hidhanne guyyaa irraa akkuma asitti arginu kana taphattoota kubbaa miilaa kutaa magaalaa Haramaa magaalaa Maayaadhaa gaafa laallu hamilee guddaatu nu keessatti uumamee jira jechuudha. Gaafa laallu sochiin ispoortiidha. Haramaa dursanitti deebi'uudhaaf wanni irraa garramu waan abdii namaa qabu. Hamileen ispoortiidhaa kanatti jiraachuun nutilleen akka mootummaatti ispoortii jajjabeessuu dargaggoota jajjabeessuu keessatti qooda qabnu ni baanna waan jettuutu irra nutti dhaga'amee jechuudha. Kana dura magaalaa Haramaa keessatti kutaa magaalaa Haramaa kana keessatti sochiin ispoortiidhaa qabbanaawee ture. Yeroo ammaan tanaa ammoo bifa piroojeektiitiin keessaa fi warra biyya alaa jiruu fi warra biyya keessa jiru walitti qindaa'uudhaan sochiin amma jalqabe kun hamilee guddaa nama hunda keessatti uumee jira. Kanaaf nutis akka mootummaatti hawaasni keenyaas akka hawaasaatti deeggarsa ispoortiidhaa ta'uu nurra jiraata. Warri ala jirullee waliin qunnamnee obboleeyyan keenya warri waggoota dheeraa dura dirree kana keessatti magaalaa Haramaa kana keessatti ispoortii bifa adda addaatiin gaggeessaa turan kubbaa miilaa taphachaa turan namoonni beekamoon baay'een biyya alaa Ameerikaas Kaanaadaas biyyoota adda addaa keessa jiran jechuudha. Obboleeyyan keenya kun ispoortii tana akka gaafa isaanii sanitti nutis ijoollummaan ni beekna. Ispoortiin waggaa gaafa yeroo isaanii san baay'ee hawwitu turte. Ispoortii dursan Haramaa dursanitti deebisuudhaaf keessaa fi alaanis walitti hidhanne obboleeyyan keenya kan irra gurguddaatis warroota daaddaa keenyaatis waliin qindooynee tiimii takka uumnee magaalaa Maayaa kutaa magaalaa Haramaas ta'e akkuma magaalaa Maayaattu kubbaa miilaatiinis ispoortii gosa adda addaatiinis Maayaan beekamuu qabdi waan jettu abdii guddaa qabna. Kanaaf guyyaa har'aa nutillee baay'ee gammanneerra. Ispoortiillee garaa naamusa qabuun karaa guutuun naamusa mataa isaa danda'een gaggeeffamtee karaa nagaatiin xumuramtee jiraachuun baay'ee nutti tolee jira. Nutillee asirratti argamne sagantaa kanarratti argamne sagantaa kana qooda irraa fudhachuu keessatti baay'ee gammannee jirra. Hundaa ol ammoo hamilee guddaa argannee jirra jechuudha. Nutillee akka mootummaatti deeggarsa barbaachisuun isaan cinaa dhaabbannee ispoortii kana guddisuu keessatti qooda keenya ni baanna waan jettuu qaba. Yeah.